Abbaa mala yookaan hojjettee daldaltee gamoon jaarran yookaan barattee iddoo irra hin geenye yookaan feesbuukii kana gubbatti illee hordoftoota hedduun arganne. Garam deemuuf? Iddoo wayitii hin dhimma qaba. Atoo garam deemuuf? Hojiif hin ba'uuf. Akkuma kan keessan kararraa waa buttee fi godhaaf akkan taate. Laal kana masluufa. Ati yoo si dhaggeeffatin hedduu haasofita. Miina laali. Anaatu muuxannoo waggaa shanii qabaatee daandiirra dhaabbatee waa butee fiigaa. Kan kabajaa kiyyaan gonkuman godhu. Mee irra deebi. Hanni kabajaadha kan jedhe eenyu? Ogummaa namaa xureessuudhaaf yaaluu yakka. Kana booda yeroo waa'ee kiyyaatii fi waa'ee ogummaa kiyyaa haasoftu kabajaadhaan du'an. Akkam akkam? Mee maal jette yaa kabajamoo akkicha kee? Dirqamati si leenjisuudhaaf Josee Mourinho yookaan Pepe Guardiola yaamuu qaba jechuudha. Kabajamoo hatticha keenya osoo hin taane kabajamoo kaabinticha keenya jeenee waamii. Ammaas kaabinee taate? Ta'uuf egaa kaabineeta of maaltu naan qaba. Dhagee obboleessa kiyya. Kaabineetoon akka kararra dhaabbatanii waa nama harkaa butanii ce'uu san salphaadha. Kaabineetoodhaaf waan baay'ee si barbaachisa. Maaltu na barbaachisa? Gaaffii bareedaadha. Tokko barnoota. Inni lammaffaan ammoo muuxannoo hojii qabaachuu. Sadaffaan quuqama lammii qabaachuu. Afraffaan nigaa. Wanti ati haasawaa jirtu kun hundinuu dura. Akkam jechuudha? Yeroo kanatti kaabinee ta'uudhaaf kan si barbaachisu beekumsa osoo hin taane beekamtii, muuxannoo hojii osoo hin taane muuxannoo arrabaa, quuqama lammii qabaachuu osoo hin taane akkaawuntii feesbuukaa hordoftoota baay'ee qabu qabaachuu kan si barbaachisu. Kaabinee. Naaf hin galle. Wanti haasawaa jirtu garuu dura siif galee? Sirri naaf gale. Osoo siif galee kan hunda laaqqatta. Jarri ati amma akkana jechaanii jirtu kun bar ummataaf waadaa seenaniiti teessoo sanirra kan ta'an. Waadaa seenan sana mootu galmaan godhaaf halkanii fi guyyaa akka hojjechaa jiran TV gubbaa daawwachuu ni dandeessu. TV irratti yeroo daawwattu akkasuma waadaas kan galan TV irratti waan ta'eef waadaa isaaniitis kan galmaan gaan TV irratti malee lafa irratti harkaa jirraan. Naaf hin galle. Akkasuma nama hundaafuu hin galle. Ati garuu sirriitti kana dhaggeeffattu yoo ta'e siif hin galcha. Sirri na dhaggeeffadhu. Yeroo kanatti hojjettoota mootummaa kam waajjira dheexee sirnaan argata. Dhugaan siin jaa yeroo kanatti hojjetaa mootummaa waajjira dheexee waajjiratti isaan barbaadurra feesbuukii gubbaa yookaan sooshaal miidiyaa gubbatti baatee isaan barbaaddee argata. Nigaa. Yeroo hojjettoota hunda akkanatti arrabsitu obsaan dhaabbadheetti si dhaggeeffadhu hin qabu. Ana akkas jechuu kiyyaa miti. Dhugaan siin jaa hojjettootuma mootummaa kana keessa warreen ogummaa barataniin hawaasa rakkatee isaan barsiisan sirnaan tajaajilan baay'eedhaatu jira. Isaan saniif ammoo kabajaa fi galataatu malaan. Kan sanirraa hafan garuutu. Yaanni kiyyaas kanuma. Namoota muraasaaf jettee hunda isaaniitu arrabsuu hin qabdu. Ani garuu maal akka gaafii natti beektaa? Uummata kanaaf mindaa kan kafalu mootummaadha moo dhaabbata feesbuukiitii kan jedhu. Akkam jechuu keeti? Jechuun isaanii feesbuukii takka sooshaal miidiyaa gubbaa dubbii bocalu malee isaanii ogummaa barateen hawaasa rakkatee isaan barsiisee kana tajaajiluu nagarree jeeti. Ati amma rakkinni kee maali? Yeroo hunda hanqina irratti maaliif akka xiyyeeffannu naaf hin galle? Hojiilee gaggaarii baay'ee hojjetamantu jira. Isaan hoo maaliif hin agarre? Ati hoo baay'inni dhagaalee bu'uuraa kun maaliif sitti hin mul'anne? Dhugaan siin jaa waggoota shanan darban kana qofa keessatti dhagaaleen bu'uuraa kaa'amee walitti qabame gamoo abbaa darbii lamaa kan walgahii keessatti kan ajaa'ibaa ijaaruu ni danda'a. Silaa walgahii taa'u malee. Dhugaa hedduu nama ajaa'ibsiifta. Hedduu. Ani garuu maal akkana ajaa'ibsu ni beektaa? Raajii hojjetaa mootummaa mindaa 3,000 nyaatu. Mana 4,000 kireeffatee jireenya mijataa wal qixxaataatti hin jiraatu kana.
Amma ati rakkinni kee maal? Rakkoo tokko illee hin qabu. Natti toluu keessaan jireenya ol naa qixxaachuu keessaan daabboo tokko qarshaan hin bitadhee jireenya miidhagina akkanaa jiraachuu jiraan rabbiif galata rakkoo tokko illee hin qabu. Maal haasawaa jirtu duboo? Jechuudhaan kan inni haasawaa jiru kan isaanu akkanaa ankanattummaadhaan muuxannoo waggaa 5 qabu kun yoon kaabineeti jireenya akkam jiraachuu akka hin danda'u tilmaamuu qaba. Ammas dhaabbannee nama hunda komachuurra waan baranneen osoo deemnee lammii keenya gargaaree yoo jiru. Garam deemuuf? Iddoo wayii dookumentii galcheetiin ture qacaramuuf achiin dhaqee deebi'a. Yeroo kana keessatti nama akka keetii dhugaa qofaan qabadhee tarkaanfadha jireenya qacara. Hundaafuu siifaa milkaa'u. Dhaga'i. Anaaf eenyu akka dura qacaramu rabbi haa beeku. Qacaramu qacaramu. Buli bultee waa iddoo agarta. Rizkin. Hello. Hello. Hello, hello. Oh, fayyaa jirtu? Nagaa. Galata Waaqaa. Akkam jirtu? Nagaa fayyaa keessanii? Galata Rabbi fayyum kiyyaa naguma keessanii? Nagaa. Akkami dhimma kiyya sana akkam naa gootan naa xumurtaniittu? Xumureetiin jira. Hedduu galatooma. Baay'ee galatooma. Dhimmi kun hedduu na yaachisee ture. Amma gara naannoo waajjiraa jirtu dhufee fudhuure? San dura waan godhuu qabduutu jira. Maalinni? Dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi kee waan haalaan ulfaatu. Anu waan ta'eef yeroo hanga kana keessatti xumuree saniifuu waan itti dabaltu jira. Aha. Kanaatiin dura qarshiin sinii kennee sun amma sinoo? San hangam takka hojii ulfaataa akka keetii kana maallaqa xiqqaa akkanaatiin hojjetteetu hin beeku. Sanuufuu si taachaadha kan inni hojjedhe. Maallaqa hanga 5,000 takka amma itti dabali. Maal? 5,000? Yogguu na laaltu amma nama qarshii 5,000 qabuun sitti fakkaadhaa? Ergasiifuu gaa xaleeyichi na harka jiru kun barbaachisu. Barmootummaan isin kan mindaa isinii kaffalee aangoo irra kan isin gahe alkuudhaan qarshii nu gaafattanii akka nu saamtaniif otoo hin ta'in akka nu tajaajiltoonneef hin bar. Saniifuu gaa mootummaa bira dhaqi mootummaan siif haa hojjete xaleeyichi. Tole ishii dhaabbadhu ishii. Amma garuu bar qarshii 5,000. Ani beekaa 30 keessatti kafee gaafa sanni itti wal harkinetti yoo dhuftee waan kana fidu baatanii raawwatte xaleeyicha keen harkisu xumureetiin jira. Beekaa 30 qofa qabdu. Nageetti. Qarshii 5,000. Amma qarshii 5,000 eessaatiin fidde. Sanatiin iyyuu daqiiqaa 30 keessatti. Sanuu maali namni akkana harka jabaata. Hojii guddaa kana hojjedheetiin inni 5,000 akkana godhata. Wal harkifteenya dhiise rakkoon qabu. Qarshii 5,000? Sanitiin iyyuu daqiiqaa 30 keessatti fidinaan jedha. Amma kana isaatiin fida. Abbaa mala maaloo kanumarraa kana naawwaal. Haala kanaan biyya tana keessa namni fayyaa nama namni tokko hin jiru jechuudha. Yoom duuteetiin si awwaala? Jiraadhumayyuu ta'u naawwaali maaloo. Okkotee walii horiitee tanii fi fuu biyyee jee abbaan mala. Akkas taanaan gaa wal gargaarreetumaan si awwaala ati boolla qotabduutii keessa ciisi hanga biyya sira deebisaa ta'e. Maaloo abbaa malaa natti hin qoosin ishumarraa kana maaloo na baase. Akkam jechuudha? Namichi ciishee abbaa garaa sanan bar. Aminni? Isa gaafa haaromsamuu waan ta'e jettan fiddanii nurra keessan sadi. Nurra keessanii? Dhimma tokkittii sana naa xumuruudhaaf almeeqa qarshii na gaafate seet. Ani waajjira oliyyannoo hin taane na bira maaliif dhufta tuba? Waajjira oliyyannoo dhaqii oliyyannoo kee galfadhu. Abbaa malaa ati mala hin dhabdu. Ati mala tokko illee hin dhabdu maaloo abbaa malaa na gargaara. Ishumarraa kana na sattaari. Anaatu atiif mala baasa? Ni maraadde. Kana dura yeroo meeqa mala si baasee rakkina meeqa keessaa si baasee gatii hojii kiyyaa akka dorgotte ni dagatte? Lakki maaloo abbaa malaa. Ishumarraa isa kaleessaan laaliin. Maaloo abbaa malaa ati naaf hojjennaan kan haqa kee inuman siif kenna. 5,000 kafaltaa? 5,000?
hojiidha hojiidha. Sana gaafa dhimbar kuma isheen hidhan bara. Ani wani mala baasu hojiidha. Sanarraatiin immoo ani qarshii kana hin qabu. Ammaatiin iyyuu dhaqee namarraa liqeeffachuuf hin deemaa jira. Akkas taanaan walakkaa isaa kafalta. Tolesh nan kafala. Ani garuu akka mala keetii ilaaleetii miti. Akkuma gaarummaa kiyyaatiin. Akkuma gaarummaa kiyyaatiin rakkoo kana keessas baasuu deema. Ati nama gaarii. Yoon akka hojii keetii akka mala keetii ilaalee barra. Lakki maaloo. Akkana qofa na baasa. Kanaafuu akkana agoon. Kanaafuu akkana agoon. Amma isinii deemna. Hayi maal ajajamu? Qacaramuuf ture. Keetaa'e. Qacaramuufi? Yeroo darbe qormaata hojii darbeetiin jira. Saniifin dokumentii guutuu qabadhee dhufe. Okay, xiqqoo na eegi dhimma kee hoogganaan gaafadha. Ammoo tama maal taateeti? Hello? Hello hoogganaa, namaa si barbaada. Eenyu isaan? Gurbaa kana dura qormaata darbe san. Hai, san bakka kee namni bu'ee jee itti himi. Duraanis bar inni dogongorumaanii uumamee dabre, dogongora uumamee inni dabre jaame malee inni hin dabarre. Inni kufeetu jira bakka kee namni bu'ee jee itti himi. Tole. Namni biraa kana barbaade wayii jira? Lakkii. Okay. Gaariidha yoo dhufan walgahiirra jira jeen. Torbee darbee akkasiin jechaa ture hoogganaa. Oh, akkas jettee torbee dabre? Bas amma leenjiirra jira jeen. Leenjiirra jira jeen. Tole hoogganaa. Hoogganaan olaanaa yoo dhufe ammuma kaaffee buna dhuguuf gabbu'ee jee itti himi. Anaaf naa dawwali. Cehaatiin dhufa. Naannoo uummata biirootiin jira waan ta'eef jecha. Sa'aadila kana moo? Lagetti deemi. Abbaa mala argadheen bara xalayichi. Kana. Eeyyee. Amma geegee baattee jirti. Kanaaf geegee. Naaf dhisi. Maal gootare immoo? Naaf dhiseeti. Hello? Maal barbaaddeeti? Waa. Ati nama galeefi akkam? Waan nuti barbaadnu atu ni beekta maal ibsinu? Naan galle eenyu akkaan ta'e nan beektu jechuudha. Ani hoogganaa. Hidhaaf. Waan kana yeroo baay'ee hin dhagee. Atu ani eenyu akkaan ta'e nan beektu. Eenyu ati? Ani aktiivistii beekamaa hordoftoota baay'ee qaba. Facebook irratti waan poostii godhe lubbuudhaan jiraachuun kee. Suuraa kana wajjira maraammatummatti geessu akkam jooyya. Dhaabbadhu. Filadhu. Rakkoo miti filadhu. Wajjira maraammatummatti. Maali? Hin taane? Amma fedhiin kee maali? Hin jarjarin dura. Maali amma fedhiin? Achirraan sosso'iin sirna caqasi. Sababni hoo? Dhaga'u jirtaani? Waan isin qofa godhu. Kana godhuuf ammoo sababa hin barbaachisu. Duboo waan kana ergaan godhe booda suuraa isin bira jirtu akkamitti harkachuu danda'a? Filannoo biraan qabdu waan ta'eef kanumaan isin qofa godhu. Dhaga'i. Suudaan deemiti maallaqicha fuudhii kottu. Amma deemuu dha? Maallaqicha fuuldura isaa jiru qofa fuudhii kottu. Hayya.
Sii akkana godhu jiru. Ati kan argotte hundumaa nyaata. Abbaa garaa wayii. Hin oolu sirraa. Waan hin antee hin beektu. Amma gargaraa baanu. Eeyyee. Waan dadhabbii kiyyan akkam. Dadhabbii maal? Maal dadhabee na gaafate? Akka bartetti waan si godhe kan hundaaf dhumaa naaf hin goone siif hin kennu qofa kanaan hin jenne. Maal dadhabdeet immoo mala maalii hojjeteetiin siif kennamu? Harka kiyyaan kenne maallaqa kiyyaa harka kiyyaan inni irraa fudhadhe. Kanaafuu maa siif hin kennu jechaa jirta? Silaa hoo? Kan haati amma hin qaanoftu bar mala sii mala jechuu dandeessa. Mala ishee akkanaa immoo ija kiyya dunuuqfadhee iyyuu nan hojjedha. Ni qoosta. Arraas akkuma bartetti na dhowwachu. Si ishee akka kanaa dhaqiitii kan si gowwoomu barbaade ishee. Haadha har'alee nan godheef har'as ni nyaachuuf iyyuu qarshii kiyya. Wayyoo maaloo dookumentii kiyya. Maal barbaadde immoo? Hello abbaa malaa dookumentii kiyya si biratti hin irraanfadhe. Dookumentii keetii 5,000 fidii hofrodhu. Maal?